Akkam jirtu daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun OBN International Minnesotaadha isiniif darbaa jirudha. Har'a keessummoota istiidiyoodhaaf toora Skypeetiin qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoonni keenya har'a artistoota buleeyyii biyya hambaa kana waggaa 20 ol jiraatanidha. Amma immoo gara biyyaatti deebi'uudhaaf karoora qabu. Gara biyyaatti deebi'anii maal hojjetu kan jedhu gaaffiif deebii kana keessaatti hubattu hanga xumuraatti waliin turaan afeerraa keenya. Artist Mohammad Sheekaa, Caalaa Yuusuf, akkasumas artist Tuujii Mudde toora Skypeetiin Atlaantaadha. Baga argamtan. Baga waliin wal agarra. Baga waliin argamne. Muuziqaa sirbaa Ilillii Abraashaa torban lama booda kan biyyatti gaggeeffamudha. Konsertiin kun eessa fa'itti gaggeeffamaa kan jedhudha. Amma ammaatti galma Barkumeetti kan magaalaa Finfinneetti argamutti akka gaggeeffamudha. Achi darbee immoo magaalota gurguddoo akka gaggeeffamudha kan isin kaastanii kan isin karoorfatanii jirtanii. Isa gara sanatti deemuudhaaf jalqaba Mohammad Sheekaa Caalaanis artist Tuujiinis gara aartii kanatti dhuftanii hanga ammaatti maal keessa akka dabartan gabaabsinee kaasnee gara sanatti deemna. Sheekaa irraa eegallu. Artii eegallee turre amma gaafuma urmiinu as geenye waggaa soddoma huni tara artii eegarree bara. Bara dargii eegaltanii? Bara dargiiti ani hawwisoo qabalee irraa ka'eetiin hawwisoo araddaa irraa eegalleechi konyaatiin ta'onaatiin konya dabarre gaafa sanii hawwisoo sirbaan hawwisoo jechuun akka dargiiti gartee. Kuma dargiitti eegallee gaafa sanii. Maal jedhama hawwisoo yeroo sana? Egaa hawwisoo konya gaara mul'ataa jedhama. Hawwisoo konya gaara mul'ataa jedhama. Gara sanitti waan qabsoon jabaatteef jecha afaan Oromootiin hawwisoon bakka san jirtu gaafa san. Gaafuma sanuu afaan Oromootiin. Achi bulchaan achiilleen akka gartee isa baatte ka ture Suuraa Abdul Jaliil isaa waliin nu guure achi sirbaa turre. Afaan Oromoo afaan Oromoo afaan Oromoo turre anilleen achi gaafa sana high schooliin biradhaa achi sirbaa turre achumaanii dargiin diigamnaan dadar dhufne dadaritti qabsoo dabalamne achi eega dabalamne booda hawwisoo dabballee janii dhaabne hawwisoo takka hawwisoo tan eega dhaabne booda sirba eegalle sirba gartee Oromiyaa bareeddu jisan Oromiyaa bareeddu mayra kacalee Ada zikee yameeta dumbulle jechanarraa irra tawaanii je'ee si faarsu walal diruma san keessatti eegalle galgala hoggii leenjiirraa galaa dhusa jechaa eegalla. Ammachiin itti fufne eegas booda aadaa agarsiifne guyyaa eebbaa aadaa agarsiifnaan nadhii gammadaa afaan yoo du'e rabbi raamantaa godhuu fi yoo jiraatetti haa tolu inni isaa fi namoonni isaa hojii dalagan ijoollee tanaatu aadaa agarsiisuu danda'anii Finfinnee nu fidan. Aadaa agarsiisuuf gartee galma yuunivarsiitii Addis Ababaa keessatti guyyaa 17 waajjirri baname akkasitti agarsiisuutti dhayne achitti sanii fi aadaa agarsiifne achumaan hawwisoo Oromiyaa jennee itti fufne. Itti deebina yeroo dargii sirba akkamii sirbitu afaan Oromootiin kan jedhu itti deebina. Tuujii gara aartiitti sirba kamiin dhufte yookaan immoo haala akkamii keessatti gara aartiitti dhufte? Ani agartee ani naannoo aanaa Zuwaay Dugdaatirraa ka jalqabe. Zuwaay Dugdaa jechuun Arsii naannoo Asallaa sanii gara kiiloomeetira 47 weestitti argamti. Kanaafuu ani yoo achi seenu dura beektaa sirbituu hin ta'a ka jedhullee mataa kee keessa turre ani bakka kee kana hawwaa ture. Agartee nama oduu dubbisu homaa kana barbaada ture. Kanaafuu ispoortii kana barreessee gaafa ijoolleen mana barnootaatti taphatanii jiranii sanii wajja duree ganama waan agartee sammata xiqqaaf sammata guddaa keessa dabaranii hunda isaa barreessee wajja duree ganama dubbisa ture warra barattootaaf. Kanaafuu namni kun agartee gaazexeenyaa jabaa ta'aa jedhanii agartee haasa'aa turan yeroo sanitti. Garuu osuma yaadanne beektaa oduma yaadanne gara doo'illee deebi'ee doo'ii kanallee waa tuttuqee sabboota oduma yaadanne sirbituu ta'e obboleessa kiyya. Sirbituun akkamittiin uumame ni jalqaba?
sirbini gurbaa tokko jira Siraakshii Farroo jedhaniini waa'ee kunoo yeroo kunoo waa barnoota nama barsiisan sanii afaan Oromootiin nullee mee waa barreessu jennaaniini honni qubeen hin jiru yoo san qubee kana agartee hin jalqabne kanaafuu jennee katabnaa laaluu jennee barannaa wallaalli dukkanaa ofirraa gannaa jennee akkasii hin jalqabne. Baay'ee bareeda. Caala gara keettan dhufa. Ofiisuudhaan jalqabdaa. Haa ta'u malee ati koree qindeessituu konsertii kanaati. Karoora akkamii qophaa'e kan jedhu gaafastee nuu kaata. Itti deebinaa takaan. Ani maqaan kiyya Caalaa Yuusuf. Koree ammaan tana biyyattii qopheessaa jirtuu fi biyya keessaa fi alattis anaatu koordineetii godhaa jira. Konsertiin kun maqaan isaa akkuma atu jette Ilillii Abraashaa konsertiidha. Wallistoonni keenyas biyya dhaqanii uummata wajjinis wal baranii akkasumatti uummata wajjin wal harkanii warra isaaniillee yeroo dheertuudhaaf irraa turan wal harkanii achumaanuu isaanillee akka qubsiifnutti uummata keenya wajjin taane irratti hojjechuu jirra jechuudha nuti. Eessa fa'itti gaggeeffama? Konsertiin duraa Finfinneetti gaggeeffama Barkumeetti achi booda bakka 5tti agarsiisuuf teenyaa jechuudha. Oromiyaa keessatti. Biyya keessa ammoo warri ispoonsar godhanii waan kana qindeessaa jiran koreetu jira. Koree kanaa wajjin Dirreewud Entertainmentiitu jira. Sharmarkee fa'aa jechuudha. Isaaniitu waan kana achi keessatti akka gaariitti qopheessaa jira jechuudha. Tole Artisti Sheekaa waggaa hedduu booda gara biyyaatti deebi'aatti jirta. Kanaafitu sirba eessaa jalqabde jennee kaafne kan bara dargii sana sirbichi maal jedhama? Gaafa sanni ani gartee ijoollee kee jirtu keessaa xiqqaadha. Wanni kanaa sirba shaggooyyee. Yuba shurrubbaan duyda duuba shurrubbaan duyda duuba. Fafacaasite naannoo dhangalaasite naannoo dhangalaasii jennee sirbaa turre. Tanaan sirbaan. Saayibbootii xiyyaa jira kan biraa warri sirbu an kanaan sirbaa ture. Isa booda imalli gara biyya alaa akkam ture? Imalli biyya alaa warra jalqabaa biyya kana dhufe keessaa artistoota keessaatti warra jalqabaa keessatti nama damtamni ka baqatee bee dura ana namni Tigree baqatee bee ana sirbitu keessa amma agartee Tigreen nu hiite anaa fi Daawit Muktaar Addis Ababaa nu qabaniiti fuudhanii Adaamaa nu geessanii achi ganu lakkifnaani koottaa sirbaa jette nu yaamanii namicha tokko jira kan godhan mu dhufeetti koottaa sirbaa jedhee Mega Enterprise itti ma koottaa sirba jedhe amma ukilaallu ni dinne. Isin yeroo sana garee kan Finfinnee baandii Finfinnee jiru sana artistoota Oromoo yeroo 91 turan keessa jirtu. Egaa amma bakkitti artirraa eegalte bari eegartee jidduutti murte eega sirbee eegallee yoo naa kaasii jette imala alaa eegalte laal dura ani kan inni sirbiin ani dura sirbaa ture jecha keessatti sirba jaallee wareegamaniiti. Sirba jaallee wareegamanii. Baandii bilisummaa keetti? Isaa warra sirbaa ture sirba kana duraan waloloo sana dhiiga madaan naa kenne rabbi naamataa godhuu fi jaalleen wareegaman kana maqaa dhadhee tabee naa kenne isa kanaan sirbaa ture isa kanaan hin beekame dura. Meenuu jette? Achi keessatti. Nagayni yaa ga'uu jaallan keenya. Nagayni yaa ga'uu jaallan keenya jaallee wareegaman qabsoo teenya kataaddasaa birruudha kaheelee mooqiltuudha jabdullaa ganaamoo kakaayimsaa guutaadha irrattiif kitimaanii jaaran daandii qabsoodha bilisummaadhaaf wareeganii ni yaadata seenaan isaanii kanaan sirbaa ture kanaan hin beekame dura oduun kaasatan baasin dura. Yeroo sana gareen artistootaa Finfinneetti wal geessanii Oromiyaa keessa deemuudhaaf carraa argatanii turtan. Hedduu deemaa turre karaa Shawaa tana keessa hedduu deemne karaa Asallaa karaa sidheen Jimmallee hidhannee Wallaggaasi Horro Guduruu Naqamtee Dambidooloo aga qoborii deemne gara hunda Harargeellee keessa yaani hanga Galamsoo fi Cirootti so hawwisa Oromiyaa jijjiiramaa turre achi booda diigamni dhufnaan facaaneeti nutis kunne dachaanee maasi sirba kaasata baasuu eegalle. Sirbuma kana baandii bilisummaa ta'ee baandii gadaa dhaabbate dura. Baandii gadaa dhaabnee baandii gadaa irraa bakka lamatti adda baqannee ta bilisummaa dhaabne.
bilisummaa dhaabnee machirraa gaa kaasita durachi dura baafne baa sirbachirraa itti fufuu eegalle. Faca'insi sun maalirraa ka'e ari'atamuun eessarraa jalqabe namuma yaadachiisuudhaaf. Amma nuti gaa yeroo san beektee hawwisoo adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromooti chaartarii baanaan hireen teenya sana mudattee nulleen bosona galleetuma lolaa turre eegas dhukkuba ani busee na nyaate. Busee na nyaatee ciisan irraa ganda tokko na ciibsanii achirraa gandigaa waraanni beektee lolli jabaatee gakkunnaan ol na deebisan naa mana fidanii achumaan Addis Ababatti hafe achiin sirba eegalle. Sirba magartee sirba jaallee wareegamanii kana fa'a yuubaan siinjuu kana fa'a kaaseta goonee baafne sirbii akka gaariin na beeksise achumaan itti fufne jechuudha. Galatoomi. Tuujii isa booda sirba jalqabde sana booda maal fa'aa hojjette gara biyya alaan dhufin biyya keessatti? San boodaan egaa sirba naannoo itti jiru jalqabe booda mana honni seene poolisaa seene mana poolisaa seene amma maqaa isaa waan naannoo Faxinoo Daraash bakka jedhan tokkotti muuziqaa leenji'anii tiraampheetiin eebbifamee Finfinnee keessatti baandii taphataa ture poolis muuziqaa akka jedhaniin tokko jira achi keessatti. San booda 1991 eega ABO'n biyyatti deebi'e booda ka meeshaa guurannee ka gara ABO'titti gullalli dachaanee dhaaba hawwisoo adda bilisummaa Oromoo taane. San booda ka akkuma beekamu uummanni keenya gamaa gamana gartee fe'atee ol duudee ka haarawaa dachaane jechuu hardaa beektaa? Hardatti dachaanee ka sirba akkuma Mohammad Sheekaa obboleessi kee jedhee Mohammad Sheekaa faallee ka jalasii ol dhufanii walit duude ka dubbiini. San booda ka baandii gadaa ijaaramee baandii gadaa keessa dalagaa ture anini. Sirbi yeroo sanitti ka itti oofamaa ture tokko ka jaalala kan naqabe ka mucayyoo magaalaa jedhani. Kana fa keessaa qucaa ture yoo sani. Jechuu dandeessaa amma? Jaalala kan naqabe ka mucayyoo magaalaa eessuma si argee ijatan teelaalaa jaalala sima yaada oolaa sima yaada bulaa jaalli kee naqabee kee mucayyoo magaalaa awwaal gama ceetee ollalaa dhagee barbaadeetiin dhabnaan barbaachisuu bahe argitannaa qabaa dhabdanitti dhiisaa dhibee biraan qabu yaa rabbi nu baase dhibee isichiisaa jaalala jedhe. Sheeka isa booda biyya alaa baateeti? Echi booda magaa oddumma sirbinuutu sirba qabsoo kana itti fufne sirba qabsoo kana itti fufnaan ammatti gireen taargeet nu godhatte. Amma fuuteetti nu hiite namni isii yeroo san barbaaddu anaa fi raayyaa abbaa machaati Muktaarii Daawitee fa'aadha. Amma yeroo na qabdu ganama na qabananii dhufanii mana raayyaa na gaafatan. Mana raayyaa bakka hin beeku halee hojii oolte himiyyan. Boo mana raayyaatiin isinitti himaan halee hojii oolu dhagaa barbaadde dhaare jennaan namichi fuudhanii nu geessan bakka wannaati Daawitee achi na fidan. Daawitee achi na fidanii abboleessoo achi fuudhanii itti xiqqoo nu bubbulchanii halkan nama 215 wajjin Adaamaa nu geessan. Mana namaatti nu hidhan. Mana jireenyaa namaa. Hundi keessan artistoota moo nama kan biraatiin? No, nama 15 nama biraa jira. Nama hedduudha namni ni. Profeesaroota fa'aa nu keessa jira. Profeesar Obboosoo nama jedhaniin tokko fa'aa doktoroota nu keessa jira. Achi nu hidhanii garuu achitti akka achi jirru mucaa tokko kan nu geessee jira achi. Mucaan fira Tuujiiti by the way. Akkije abaan fira Tuujii Muddeeti. Naafi Daawiteen telefoona akka innadhaa yoo rakkisanitti isin kenna. Waraana nu geesse beeki. Akkasitti telefoona isa kennine inni. Tarii Tuujititti mee? Lakki Tuujiin as jira. Mucaan gartee Oromummaaf nu rifateeti. Amma achi akkasitti kennaa telefoona jeetti kennine warra nu hime. Addis Ababaan jiranii bakka akkanaati hidhaa Adaamaa jiranii kan jiru
dhaga'aniichi Alamaayyoo diroo tokko fa'a nutti dirmatanii huccuu tuuttaa gartee hirriibaa hunda nuu fidanii ammachi niwusiin dubbannaan jarri gartee Oromiyaa Sappoortii Guruppii fi Amnesty International kun dubbannaan sirbituun Oromoo jedhamte inni dubbannaan inumaa'u firaashallee nuu fidaniiti firaasha ispoonjii nuu fidanii mana hidhaa keessatti hin rafne nuu fidanii chitti nyaatallee maal nyaattan jedhanii nu gaafatanii akkasitti nuu fiduu eegalanii achi nu gallakkifnaan amma dhuftanii sirbitan malee Mega Enterprise gaafa san istuudiyoo san jaartii Mallasii qaba jedhaniisa. Akkasiidha. Ammachi sirba jedhan ammachitti namicha tokko nutti erganii amma namicha kanaan dhufeen sirbuun jee nullee wal mari'annee dhayina sirbinu jennee anaa daawwitee muftaa illee jenne maaliif jennaani namichi sirbaa jiru sirba gartee Amaaranyaatii fi Tigiriffaa kanaa sirbama. Kastamarichi jirulleen isaani. Amma nichi dhaabbadhee yuubaa shurrubbaan duuba jedhaqee namni Oromoo jiru miti beeytee ati sirbituun bakka takko gadi gartee oodiinsi barbaaddi. Yoo namni keessi yoo jin harka dheessi yoo jiru jechuu baate qalbii si caba beeytee. Moraaliin keessa. Asaniifuun dhaquun jeen beeytee namni sirba kiyyu beeku hin jiru. Jennaan xabbaab ammalakaakata allabbinaan jeeti. Mandayii fi kamisa mandayii fi naamin isinii naa fi kamisa kaan dawwalu na godhi biiroo isaaniitti eegas ammoo xiqqoo anammaa sirra deebi'ee dinnaan 4 fi 30 akkaan biiroo isaanii dhaqu na godhi gaafa gartee zarii wadaajoo sille qabanii hidhaa naqan namichi tokko horkanne Aratanya poolis xaabiyaa keessa dalaga namichi OPDO'iti naa fi raayyaa jimaa bitee deemu nu argeeti boonu nje edan wanan bulinaa maal isinitti himee nunje isinitti himeera mana keessan bulinaa edan nunje anamma inni kana jennaan itti gallakkiseeti mana Abdulaziz Mukhtaara dhaqee itti dhaqee inchi dhaqee namoota garii mana keenyaa dhaqanii nu dhabanii ammachi booda zariin fa'aa eegasa qaqqabaniin siyaa anichi itti gallakkiseetumaan inteleesuma guyyaa takkaa jira. Saadaa Toofiq jedhanii itti gallakkisee mana siidhaa dhaqee dubbiin ammaatti ammaannaan amma waawutu sarkaan qabu saadaan tikeetan irraa kutte Naayiroobii baafadheetiin kute karaa Naayiroobii. Ati biyyaa baate haalli sun ammaannaan biyyaa hin bahanii akkasittiin achirraa gara Ameerikaa dhufe. Hayyee Tuujii utuu kan biyyaan xumuriin ati akkamittiin biyyaa baate amma akka sheekaan kaasutti fira keetu anfira Tuujiiti jedhee gargaarsa arganneedha. As teesseeyyuu gargaarsa maqaa keetiin taa ture jechuudha yeroo sana. Maalaadhaan hagaadhaanatti nimne amma uummata agartee OBN ilaalu kana afootti naa himuu isaatiifuu galata guddaa qaba. Agartee addunyaa dhaga'ee jechuun waan kana beektamu. Maqaa kiyyaanuu namni bakka isaan jiran namni beekee beektaa alhamdulillahi beekamu. Ati akkamitti biyya kana baate? Ani beektaa kiyya carrama. Ani dura Saa'udii deeme achi koo akkuma beekamu 1992 na fakkaate egaa abbaa'uun biyyaa bahe booda nu gara agartee gara waraanaa deemaa jedhamee achiin booda ka rakkoon tokko uumamee jennaan gara Saa'udii bahe achiillee yoo deemu odoman karaa deemaa jiru namni abbo DV guutaa jirraa DV'otu jiraan jedhaan jaa maali DV'n jeen ani akkuma qabu waan kanaan beeku DV jedhanii lotorii guutamaa Ameerikaa deemtaa abbaan Ameerikaa bareedirallee qabu akkamiin deemaree maal naa godha Ameerikaa taddisaniituma deemanii jennaan hin deemanii kootu waraqaa wajji guutamaa naan jedhu maal waraqaan guutamu lotorii naamboo obboleessa kiyyaanii lotorii naamboo maal waan kootu jiru jeen kootu maal sirgee kootu cadhisi maqaa kee asirra barreessi san booda hoo maqaa barreessitee Ameerikaa erginaa maqaan hin deebi'aa kana irraa bahi naan jedhu hayyee kootu fidee waraqaa itti nadheen guunne qaba. Yoo guunnee jenna abboo nama gara 10 akkana guutamee nama 10 keessaa kiyya qofa dhufe hagana abboo dhufe waraqaan kabaalii ka Ameerikaa ta'u fayyaa maal taale dubbikaa jennee achi itti guunne san booda ka Ameerikaa nama tokko beeku biyya kana dhufu achi akka carraa ta'ee namumarraa namni argamee
wanti nama dinqisiisu ammoo ani Ameerikaa kana hin beeku xayyaarallee yeroo duraatiif yaabbadhee argeen beeku achi ani amma guyyaan naggaye guyyaan agartee biyya kana dhufuu fi guyyaan hoo dhiyaatu tikeenillee muramuun rakkoo ture maallaqni hin jiru kan booda wallaahi galata galchuu fi balbaadaa obboleessi anaa Muktaar Usmaan mana tokko turre waliini obboleessi isaa Las Vegaasiin kan jiru Kamaal tikeeta naamuree maashaallah kan booda dhadhiseetuma xayyaaruma yaabbadhe yaa obboleessi kiyya gara deemuun beeku namichi achi asitti hoo bilbilee jedhu immoo nama na jalaa kaasu dhabe telefoonni hin ka'u amma achi yaa booda aniin kan keeyima yaabbadhee jarri kun malaawaa gubbaa kanatti nafanii lafuma gadduudanii yoo gadduudan bakkuma agartee Atlaantaa jedhamu san dhaqanii malaa san booda ilaalamee jedheetuma garuma faranjiin hiriira galtee deemtu duukuma deema cadhiseetu wattakka beektaa ijoollee asallaatiin illee beekta asallaan xiqqoo bakka agartee Mohammad Sheekaa xiqqoo irdinnaa kan irra jira nama taate hin beekta amma maarree kan faranjii kana duuma deemee ima xayyaara yaabbadhee Atlaantaa bu'ee dhadhiseetuma garum namni hiriira galee deema namni tokko tun jira Atlaantaa seera jedhee kana eegaa jiru sa'a kana yoo gambuunee jennu meeshaa shaanxaa fudhatuu qabdaa miree shaantaallee faranjicha tokko sirriitti argee laali jedhee garuma inni deemu laalaa in deeme inni isuma duuba shophee wanni na daahin maree dhufe kaa shaantaan kiyya beektaa jiru wajjin isa hin baadhee yoo baadhee jedhu isa fuudhee garuu isaan deemanoo jedhu amma aduu ala arge jechuu ala arge raasan bahee miree amma gurbaa sidaamaa tokko argee gurbaan sidaamaa kunini baabura yaabbadhee deemaa naan jedhe Atlaantaa kanaa miti bakkee akkuma fagoo obboleessa qabaa naan jedhe amma rosseenee jennaan hin bilbilee warri amma duraan bilbilee warri amma nasimatu eedu kuni kaasan telefoon akka carraa ta'e abboo as jira ees jirtu Atlaantaa jirtu as dhufteemu hayyee maasha Allah jedhaniin ka'anii faamilii isaanii ijoollee isaanii qabatanii dhufanii Tuujii Muddee ka biyyarraa dhufaa beektaa eessaan isaa beekan aniin kan ka'e gullalli irraa dhufee artistii yaa obboleessa kiyya ijoollee Finfinneetii Muhammad wajjin achi bashannannaa nama biraati jarri ka'ee Tuujii Muddee garagara takka keessaa toolan walitti dhufe narra maraa oolanii eessaan haa fuudhan obboleessa kanillee balaana jara ani beeku jara isaan nan beekan amma boodarra gurbaan amaartichi dhufee amma almattuu mindeessa madochinaan jedhe na dhufee na bira dhaabbatee gurbaan fira kiyyaa kun amma narraa achi dhaabbatee afaan amaaraa kan inni haasa'u kana dhaga'ee boonni na biraa deemu ati tuujinaan jedhe na siiqeetu jedhee kafas amma nageen uumamee obboleessi akkasitti 1996 Augustii dhufe. Waa'ee artistoota Oromoo 1991 ka'ee rakkoo isaan keessa darban hunda isaanii ati akka fakkeenyaatti kaasuu dandeessa. Hundumtuu rakkoo hunda keessa darbee as ga'e. Waan darbe wanti kaasnuu fi amma biyya kaleessaa yookaan immoo akka waggaa 20 waggaa 30 duran jirtu haalonni tokko jijjiiramanii jiru. Garuu seenaa kan immoo dhalootaaf ta'a wanti darbee seenaadha waan ta'eef. Gara Naayiroobii deemteetta amma gara Ameerikaa dhufaatti jirta. Hammam turte gara Ameerikaa dhufte? Amma 21. 99 biyya ba'an as seene. As gaafa dhuftu artistoonni hedduun hin jiran maaltu si mudate? Amma hoggiin dhufu Kaalifoorniyaan dhufe. Kaalifoorniyaa hoggiin dhufu Oromoon koomunitiin ichi uummata jajjabaa ture. Namni gartee rispoonsara naa godhe Abubakar Aliiti. Abubakar Ali rispoonsara naa godhe achiin argadhee amma koomunitiin ichiilleen hoggiin hangamana ka'u waan nu cumbita dhufan isaan tuna erge. Koomunitiin Sandiyaagoo. Ta Oromoodha isaan tuna erge achi hoggiin dhufu qophaa'anii eeganan. Qophaa'anii na eeganii abboleessoo fuudhanii na simatanii akka gaarii na qeebalan gaafasan isaan. Munni akka wanni keessa mudatee tun na mudanne. Sirriimatti seegan. Eega Oromoo lafa qabatteen dhufe re'an. Inni yeroo Oromoon akka allaattiitti barartuutu dhufee miti.
Orominyaan dubbachuu sodaatee Oromiffaan dubbachuu sodaatee bargurbaan ati Tuujii Muddeetii jedhitee asaase. Oromoon waa hedduu keessa darbe amma akka qotaatti akka malee waggaa 27 isa durasi garuu artistoota irratti duulli 91 baname waan hamaadha. Amma immoo akka waan irraanfatamutti jira yeroo sana dhaabii waggaa 27 Itoophiyaa bulchee miidhaa guddaa artistoota keenyarraan namoota keenyarraan gama diinagdeenittis miidhaa guddaa irraan ga'eera. Har'a garuu isaanis jiru akka waan isaan gaarii kaasanittis immoo warra deebi'anii yaadachuu barbaadanis jiru waggaa 2 gidduutti irraanfatanii. Akkamittiin ibsita akka walii galaatti miidhaa artistoota Oromoo irra ga'e artistoota Oromoo irra ga'e jechuun aartii Oromootu karaatti quucaree hafee waan ta'eef miidhaan mamirraan ga'eera jettee yaadda. Aadaan tun beekte ilaala amma kan aartiin Oromoodha yoo abbaan aadaadhaa abbichi aadaadhaa gartee sirna san keessatti mirga qabaate malee afaan Oromootti waan sirbinuuf jecha muuziqaanis bakka hin qabdu aadaanis bakka hin qabdu gaafa sanii warra duraarra nuti wayya turre. At least gartee yoo xiqqaateef guddateef ni gurguranna turre nuti siidiin hogii kaasan hogii bahu akka warra duraatii miti garuu miidhaa gurguddoo ture sirba qabsoo fa'aa hin sirbina hogii eega hidhamnee sirba qabsoo sirbinu jaafarrama nuun jenii bar sirba qabsoo arrabootin sirbinu jaafarrama lakkiin sirbina sirba qabsoo jettanii akkasitti atti rakkina hedduu jira ammoo warra gartee sirba qabsoo baasanii hidhaniitu jira sirba qabsoo kanaa jecha warra sirba inumaa Addis Ababa san xiqqishoo gartee yeroo nuti sirba baafne waan gartee dippiloomaasiin garaagaraa jirtu sirbitoota kanaan gamaayyiitti xiqqoo bira kukkutan turan. Achi booda warra siidii bitu. Warra sirba sana bitu. Hedduu hidhan. Kan hidhanii jira, kan tumanii jira. Sirba baluu dhageeffattee siidii naaranii baanaan itti kaan isaan sirbilleen sirba jajjaba ture. Amma akka namni hundinuu sirbitoonni hundinuu afaanii fi gartee qabsoo irratti waan hundaa'ee jecha sirba kana gaggeessaa ture gaafa san sirba qabsoo jajjabaa kana baasaa ture sirbitoonni hundinuu namuu qooda isaatti bu'aa buusaa ture akkuma sirbitoota ammaan tanaa sirbitoonni ammaan tana gabbaan isin agarree sirba qabsoo kana gaafa gartee jijjiiramaa san hedduudha bu'aa qabsoo Oromootiif bu'aa hedduu buusan hundi isaaniitu warri gartee amataa dabre kana gartee gaafa akkasii qeeroon kaatee jijjiirama kana fiddu hunda warri godhe qabsoo gurguddoo godhaa ture sirbitoonni hedduu aadaalleen ammallee guddattee ammallee wayyaadha amma hanga durirra bareedduudhaan bareeddu jirti. Artisti Tuujii waggoota darbanii fi haala amma Oromoon keessa jiru keessumatti gama aartiitiin akkamittiin madaalta? Dhugaa akkuma obboleessi kiyya Mohammad Sheekaa jedhee qabsoon Oromoo kun yoo amma cadhiftee teettee yoo yaaddee jettu bu'aan artistoonni Oromoo achi keessa buusanii jedhan waan xiqqaan madaalamuu miti. Artistoonni Oromoo akkuma beekamu gargaarsa tokko malee gargaarsa uummata isaanii qofaan gartee sabni keenya nu gargaaraa tureeni keessattuu 91 booda sirbitoonni turan akka mishaa waa'ee qabsoo kanarratti uummata itti hiriirsaa turanii rakkoon isaanii odoo itti mudhanne haga danda'ametti qabsoo tana bakkaan ga'uu fi agartee hodhaansoon ture xiqqaan turre. Wanti nama gammachiisu ammoo sirbitoonni yoo sanii artistoonni yoo jaalala hodhakkaa isaanii ture waan argamee jedhee waliin nyaannaa waliin dhunnaa hiyyummaan agartee addaan qoodamna wanti ati agartee beettee qabsoo uummata Oromoo kanaaf jecha wanti gootu hundu akka rakkootitti waan sitti mudhanneef amma yoo yaadu injifannoon keessa dabarre jedheetti bikka. Artistoonni ammaallee akkasuma jiran qabsoo jijjiirama kana dhufuu fi ka duraa hoo jiraatellee artistoonni gadaa kanaa dargaggoonni amma jiran kunniin taphni isaan taphatan qabsoo irratti waa xiqqaa miti. Kanaafuu waan irraanfatamuu miti jechuu barbaadeetti. Caalaa gara keettan deebi'a. Konsertii biyyatti qopheessitanii gara biyyaatti galaa jirtu ati warra qindeessan keessaa tokko akkuma sila kaase. Maaltu si kaase artistoota yeroo isaanii guutummaa aartii Oromootiif dabarsanii wajjiniin gara biyyaatti galuudhaaf maaltu si kaase yeroo kanatti? Xiqqoo gaafa mareeffantan isaan gaafatan irratti waa jechuu barbaada. Aartiin Oromoodhaa yeroo dukkana keessatti ifni tokko hin jirre keessatti
qabsoo godhaa ture uummanni keenya jechuudha. Akka gaariitti sanuma tahee immoo jechuudha qabsoon tun akkuma gartee qabsoonis dhawaatan xiqqoo guddachaa deemtutti wallistoonni keenya akka jiranitti guututti dhibbarraa dhibbatti qabsaa'aadha jechuu dandeenya jechuudha. Qabsoo isaan godhan tun ammoo rasaasa fi madfii dhawamtu san caalaadha. Waa madeessitiillee waa balleessitiillee jechuudha. Kana waan taateef jecha uummata keenya dammaysuu irratti uummata keenya aadaa isaa hubachiisuu irratti waan isaan godhan waan guddaadha waan galanii oftiin galchuu danda'u miti jechuudha. Kan isaanii bilisummaa haa ta'u malee. Kana waan ta'eef jecha ammaan tan ammoo jechuudha wallistoonni keenya kun eega biyyarraa bahan yeroon isaan biyya alaa keessa jiran yeroo dheertuudha. Wallistoonni Oromoo akkasumatti hamma dura biyyatti galanii biyyatti uummata isaaniitii wajjin agarsiisa adda addaa qopheessanii uummanni keenya simatee qubsiisee hedduutu jira jechuudha. Ammallee isaanis yeroon hoggata kallee dhaa'uu daangaan qabdu waan taateef jecha yeroo isaanii mijaa'etti uummata keenya keessa dhayinee uummata keenya agarsiisa agarsiifnee uummata keenya yeroo dheertu biraa deemne san biyyuma sanuu deebinee gartee laallaa jechuun waan guddaadha jechuudha. Kana waan ta'eef jecha uummanni keenyas akkuma gartee wallistoota kanaan dura dhufanii biyya turan san biyya dhufanii agarsiisa adda addaa agarsiisan qubsiisanitti wallistoota keenya simatanii haala oowwaadhaan qubsiisan jenneeti abdii guddoo qabnaa jechuudha. Akkasuma ammaa warri silaa biyya keessatti hojjetu YouTube irratti haa ta'u entertainmentii adda addaati jechuudha. Karaa adda addaatiin istuudiyoos qopheessanii TVs haa ta'u wanni hundinuu jechuudha. Wanni godhamaa jiru hundinuu guddina afaan kanaatii fi artii aadaa saba kanaati jechuudha. Kanaaf jecha wanni kun waan fuula durallee jabaa ta'e Oromoon akka gaariitti irratti hojjetuu qabu jechuudha. Qawween zabanaa ammaan tanaa jechuudha. Ta dura osoo hin ta'in qawween ammayyaa afaani. Namni dha'ee wal ajjeesuurra wal dura dhaabbatee yaada wal morma waan taateef jechuudha. Kana waan ta'eef jecha nagaas waan if keessaa qabuuf waan akka gaariitti jajjabeeffamuu qabu uummanni keenya waan sila gartee dubbii artiidhaa kana laaftutti akka hin laalle akka gaariitti kunuunfachuu irra jira jeetii yaada jechuudha. Tole. Sheeka waggaa 21 booda gara biyyaatti deebi'uuf jechaa jirta. Biyya yaaddeettaa? Akka ajaa'ibaa malee haadha xiyyaa kun agarree beeka an eegaan Finfinnee dhufe booda haadha xiyyaan agarree bira takka telefoonumaan malee amma 30 jechuu bara haadha na dhalte. Maal sitti dhagahama gaafa gara biyyaatti deebitu jechuun duraanii sodaatu jira amma biyyatti kan deebi'u diddeef namni biyya isaa jibbu hin jiru namni maatii isaa jibbu hin jiru haalli jiru garuu Oromoodhaaf mijataan turre. Amma gaafa deebitu maal sitti dhagahama biyyatti? Amma ligaa gammachuun na dhagahama gaa gartee ati ani sodaadheetiin gartee baqadhee biraa ba'e uummata biraa'e uummanni gartee qabsaa'eetti diina isaanii ofirraa kaasanii dhiiga isaaniitiin haala jijjiiramaa kana fidanii anillee jijjiiramu kanaatu biyya nagalchuu deema jechuudha. Nagaya kana gartee gammachuu guddoon dhagama jechuudha. Dhaqee amma haadha xiyyeeffaa waggiin ijaan arge gammachuu guddoon dhagamaa beeke. Haalli jijjiirame si eega ijoollee yeroo sana xiqqoo turan amma dargaggeessa ta'anii si eegu. Kun dulloomanii hiriyoonni xiyyeeffaan gartee anillee jaarsuma. Ati ganaadha. Caalaan ganaa jechaa jira. Jaarsa hiriyoonni xiyyaa lagi caalaan jaarsa caalaan mataa mul'u. Nuntukin kaamboleeso. Nuntukin jeen. Hayyee akka tokkotti. Ayiliidhaan jettuuni. Namni mataan bulaa onati jaarsummaadha. Rabbii fide naanuma fudhattani. Garuu ati akkasitti amma gaa gammachuu guddoon dhagama gaa. Gammachuu guddoon dhagama biyya deebi'u. Mudannoo akkamii qabda biyya kanatti utuu gara biyyaatti hin deebiin maal si qunname? Mudannoo Tuujii wajjin haasaa turtan haasoo dandeessu ammas. Mudannoo waliin namatti maal jedhee beektaa? Gaafa adeemnu amma booyyeen porki beekte akka nu barsiisanitti porki haraamaa jechuun booyyeen haraamaa mataa qabna. Nuti gartee booyyee kana nyaannu porki ja'aate nyaata yeroo xayyaara kasii jirtan porkii nyaannu jaa'imadhaa jedhan. Afaan nuti beeknu gartee Ingiliffaa kun haayiskuulti kun beekama caccabaa tokko akkiyyee amma qaalittiin saanducha na fidde. Saanducha hogii fiddu saanducha lukkuu keessa ta'a. Lukkuun biyyatti kan nu barannetti dhaltuudhaan heen jetta. Kormaadhaan kook jetta. Kanaan beeka malee chikin jechuu kana hin dhageenye. Isuma dhugaa chikin jechuun hin jiru beekte amma nakka inni ta'e pork jennaan no pork naan jette. So what jennaan chicken naan jette. What's chicken jennaan? Is no pork chicken naan jette. What's the chicken jennaan? Kwaa jette qaalittiin. Oh okay. Naagalemma akkasitti nyaadde.
akkasitti nyaadde. Ergasii chikanii barte. Chikintichi eegaan bare akkasitti nyaadde doo saanducha. Waan akkasii fa'aa jira. Waa hedduu jira maal gaa waan nu mutu. Ati artistoota dura dhufte waan ta'eef warra si boodii dhufan garuu itti himteetta miti muuxannoo kan hiteettaaf. Ati wanni takka muuxannoo numa jira. Walitti numa himna hojii asitti silaa wajjuma turre sirbitoota garii wanni akkasii ni jirti. Mudanni gaa hedduu jira awal silaa odoo gaa himuun gartee ni ulfaatti. Biyyarraa eegalee hanga asitti tuujii fa'aa siyaasa uta tuujii fa'aa. Tuujii meeyatis tokkotti nu dabali. Anaatu isaanii anaas simaaf tasaa. Oo kasa okee. Edaanu namni sirbitu jan kun sodaattuu ji. Sirbitu sitti beebiraanu sirbitoota hundi dura namni baqatee keenyaa seen anaan si jeemi sodaadha barsunu. Gaafa kan dhayne dambi doolloo bakka waraanaa sirbu jirra. Aboo numaa sirbu jiru kana ilfina sirbirra keesse. Yeroo tumaa makkoo biliiti? Dambi doolloo qawwee malee maaltu bilisa dhufaa seetti irra keessa qawwee sirba. Hoggi keessu waraanni gammachuuf dhoonaniitu qawwee taataat godhan. Sirbitoonni hoggi duraa akka taa'u hundi maayikii facaasaniiti akka waan sharaan baasu sharaa keessa seenan. Sharaa keessa. Abuuri sodaattuu sirbituun. Tuuji. Yaa. Seegaa jirra. Haalli jiru kun qabaafetta. Amma ani eega biyya kana dhufe booda ammoo akkuma reef jedhe dalagaa wayii seenee dalagaa kanatti balbala yoo gara manaa galu mana gara dalagaa agartee dhiisee gara manaa galuuf hoo bayu namichi balbala jiru sikuritiin kun yoo maroo be careful naan jedha beektaa. Hai be careful jechuun biyya keenya taɗanqaq jechuudha. Taɗanqaq. Of eeg jechuudha beektaa. Hai gaafa duraa tuuji be careful naan jennaan aga bakka namichi kun maaluma isa godhe anini be careful naan jedha. Taɗanqaqe dhanta kanaanini isaan dubbisu anini wannummaan agartee diniina na kennu maal jedhee mataan na nyaatamee kan booda ganama yoo dalaga deemu namichuma kana ilaalaan mallee namichi kun waan areedaa ija dalgaati ilaalaa bira dabara yoo maroo. Amma gaaf tokkollee yoo an bahee jedhu yoo an dalagaa bahu tuuji naan jedhee na deebisaa jiraami namichi kun jedhee hoo jedheen be careful naan jedhe. Ajaa'iba nu qabate. Amma gurbaa keenya tokko midhagee abboo namichi faranjii tokko na jira waan na godhu hedduusan beekaa awwaa takka isallee dubbiseen beeku. Alattatteen jedhu be careful naan jedha taɗanqaq naan jedhaa jedhee. Taɗanqaq maalirraa balleessan obboleessa kee jennaan kolfee lafa rakkisee kolfee be careful jechuun barii of eeggadhu deemii nagaa mana keetiin galii si jedhaa jiraanaa jedhe beektaa. Ajaa'iba bar jijjiirama ajaa'ibaati. Gaaf tokko maal ta'e beektaa? Amma hawwisoo kutaarraa nu fidan. Kutaarraa nu fidaniiti waliin nu qaboo finfinnee dhufne gaamma wal barreemmayiiti. Namni kun jihaani abaawoon dhufee tana amma barsiisuu deemne malee hin dhageenye. Fidan shoolee tafarraa fa'aa hundinuu dhufan. Warri gartee abaawoo beeku warra akka zariyuun akka ilfinesh kanaa beeka yeroo sanitti. Amma tuujii faas fidanii Oromoof sirbitanii yammalee Oromoota ganaadha gaamma mooyixannoo fudhatanii maal jechuu guyyaa duraa wala nu fidan sirbaa jedhanii namu sirba aadaa. Yaa sirba aadaa sirbaa jedhanii anis gartee irraan kaa'e sirba aadaa kana isaanis irra kaa'anii shoolee tafarraa tokkoon sirbi jedhanii naboo. Shooleen jaran dura tattaa'u gartee leencoo lataatii fi diimaa naqootii kan hunda isaa fa'aa dhiigama ayiwumaaf ta'a. Dargiin diigamee darbuun qabu. Khaseen olii dargumaaf ta'a. Amma jaanii sirbi jaanii farqaa kennanii beete. Maasiin koo qabatee irra kaayeboo. Isa fa'aa liqamaan bari leencoo lataatii. Ma'igamaa liqamaan bari diima baanaa bara. Jabaadhu taxanaa akkari xalaanni kee haa nyaatu afarii. Itti ergan. Oromoo jijjiiraniin Oromoo. Oromoo jedha Oromoo jijjiiraniin. Yaala sallaseetoo goototii Oromoo dhufee taansila ala tamala allaseetu manni guutuu bakka takka. Waan akkasii fa'aa keessa qonni boo. Waa hedduu dabarsitan. Bara hedduudhaas barri darbeesi. Bara hedduu. Amma gara biyyaatti deemaa jirtu. Biyya keessa jijjiiramatu jira. Jijjiiramee jiru paartileen Oromoo karaa garaagaraatiin biyya alaatti dhiibbaa akkuma keessan
warri paartiis ba'anii biyya alaa iddoo garaagaraa turan. Inni kaan Eertiraa ture, inni kaan Awurooppaa ture, inni kaan iddoo garaagaraatii ture. Amma immoo hundumtuu biyyatti galanii jiru. Oromoo keessumatti Oromoon walitti dhufee yeroo itti tokkummaa ijaaranii biyya sana gara tokkotti ceesanii irra jira yeroo kana. Haa ta'u malee garuu dubbiin akka salphaatti waan ta'u miti waan ta'eef artistoonni gahee guddaa qabu ammayyuu. Oromoo kana walitti fidanii tokkummaa Oromoon eegamee gara fuulduraatti biyya sana gara biraatti ceesisuudhaaf jechuudha. Kanaaf gaheen artistootaa maal ta'uu qaba? Isinis maal isinirraa eegama? Nuti afaan keenya wanni jennu nu siyaasa keessan beeknu. Nuti wanni jennu labsiin teenya tokkummaa har'aas boruus tokkummaa tanuma dhaamna. Ammoo yeroo tokkummaa agartee jennee nu kana tokko gammachiifnee tokko mufachiisuu keessatti odoon ta'in Oromoon tokko ta'uu qabdi wanni nuti jennu. Tana gaatee duratti sirbaan sirbina. Nuunni qabannee gallummaas waan biraatiin beekte maayikii qabannee galla. Maayikuma saniini tokkummaa jennee sirbina ammaas. Namoota gama sooshaal miidiyaatiin haa ta'u yeroo itti nama addaan qoodanii maqaa namatti kennanii yeroo kanatti baay'atama. Bara keessaan feesbuukiin hin turre bara 91 yeroo isin qabsoo irra turtan. Amma garuu jira. Ergaa akkamii qabdu ijoollee keenya booddanaa qeerroodhaafis ergaa akkamii qabdu? Isaanis ergaa akkamii uummataaf akka dabarsaniif? Laalamma odoo wanni nan dhaamu fa'aa keessaa warra feesbuukiitiin waan qabatamaa beekan odoo dabarsanii gaarii. Waan boodatti qaanfatan fa'aa odoo jechuu baatanii gaarii. Hedduu yoo keessa kun agartee nuti sirbitu jechuudhaaf yoo hedduu haasofna jenne nuti jecha gartee wali cocorreeti bakka takka gurmeessinee sirbina malee jecha gartee afaan irratti kawra siyaasaa kanatti haasofnu hin qabnu hedduu. Isaan gartee dubbachuuf xiqqoon ulfaatti ammoo waan boodatti qaanfattan Oromoon keessaafuu waliin arrabsina tanumaan dhaama gartee. Tuujii ergaa dhumaas haa ta'u gaaffinuma isa gaafadheensi gaafadhaa ergaa walii galaa maal qabda? Dhugaa dubbiin Oromootuun jajjaba. Akka artistii Oromoo tokkotti anallee haa ta'u artistoonni Oromoo ka biyya jiranillee ka duriillee waan amma agartee deemaa jiru Oromoon rakkoo kana keessaa ba'uuf waan isa qunname keessaa ba'uuf tokkummaan barbaachisaa akka ta'ee jedhe waggaa agartee 35 ol waan himamaa ture kunin. Amma ani ka jechoo barbaadu ammallee kan baasu tokkommuma sana. Dhaabbonni Oromoo hundi isaaniitu ummata kana gadadoo kana keessaa baafna. Ummata kana waan inni hawwuun geenna ka jedhani kan ammoo ka godhuu danda'an tokkummaan bakka san yoo dhaabbatan qofa bakka kana ga'uu dandeenya. Akkuma arginu amma bakka bakkatti agartee yaada garagaraa dhaabni yaada garagaraa yoo qabaatee jedhu godhakkaa kana seenanii dhaabbonni Oromoo kun agartee daran addaan akka fagaatan kan godhaa jirantu jira. Kan ammoo beekatuun barbaachisa. Waan malli hin beekne rabbuun uumne jedhanii ummanni kun ummanni Oromoo rakkoo jalaa haa ba'u ka barbaadan yoo ta'e tokkoomuun filmaata qabu. Hunduu dararaa keessaa ummata baasu bakka tokko hiriiranii bakka tokko gurmaa'anii waan ummata kanaaf fala ta'u gabbaasuun rakkoo kana keessaa hoobaane fala na fakkaata. Yoo agartee umrii keenya guutuu akaakayyoonni keenya rakkoo haasa'aa ba'anii abboonni keenya rakkoo haasa'aa ba'anii nullee rakkoo haasa'aa ba'anii rakkoon sun ijoollee keenyatti illee ka dabartoo ta'e kun agartee abaara qabna jechuudha. Abaarsa kana keessaa ba'uufi Oromoon keessattuu warri agartee Oromoo bakka buuna jedhanii Oromoo falmina jedhanii irra deddeebi'anii yaaduu barbaachisa. Yaaduu barbaachisa. Uummanni kun laalaa jira. Hawwisoonni tokkummaa nu barbaachisa. Uummata keenya tokko ta'a. Dhaabbota keenya tokko uummatayyuu miti. Dhaabbonni Oromoo himatan hundi isaanuu yoo tokko hin taane uummata kana bakka takkaanillee ga'uu hin danda'ani ofiillee bakka tokko hin ga'ani. Kana keessatti facaanee waan hamnu na fakkaata. Kanaafuu guddoon wal dhaga'u wal hubatu uummata kana akkamitti gadadoo kana keessaa baafna jedhanii mari'atanii agartee bakka tokko qajeeluun barbaachisaa na fakkaata. Dhaamsi artistoonni Oromoo durirraa jalqabanii dhaamaa jiran waan kana ta'eef tokkummaan barbaachisaa. Warri agartee gurraa dhaga'uu hin barbaannellee dhaga'uu barbaachisaa tokkummaan barbaachisaa jechuu barbaada.
Caalaa dhumarratti ergaa gara biyyaa galuudhaafis qophii kan silaalchiftee ergaa qabdu. Ani ergaan ani qabu guddoon waa'ee gartee amma isaan jedhan irratti yaadaan wal mormuun maa rakkoo takka illee hin qabdu. Maqaa wal balleessuun jechaa wal tuquun wal arrabsuu irraa antanaan uummata kanaaf godha jechuudhaan saniin wal caalanii yoo wal dorgomanii waa hundaa'uu gartee uummata fi hubachiifatan gaariidha. Ammallee an kaniin jumaal beektu yoo jaarmonni siyaasaadhaatii fi mootummaanis ni beekan haa jennu waa'ee siyaasaatii fi dimokiraasiidha. Uummata keenya kan beekne isaan fakkii ta'anii fi barsiisuun karaara kaayuun qaceelchuun hedduu murteessaadha. Kanaaf karaa nagaatti hundinuu yoo deeme hedduu gaariidha jeetii yaada. Gara artii irratti hin deebi'a. Amma nuti sababa kanaatiif waan biyyatti deemuuf jechuudha. Warra silaa miidiyaa irratti waan adda addaa entertainmentii kana maxxansanii ilaalan kana sirba isaaniitiif waan isaan walleelee isaan maxxansan qofa ilaaltanii biran dabrina. Subscribe isaan jedhanii hoggu cufanuu godhaa jedhan san godhuufiin gargaaruudha. Nama hunda maallaqaan gargaartee hin dandeessu. Nama waan adda addaa aaduma teenya afaanuma keenya guddisaa jiranii miti hunda gargaartee hin dandeessu jechuudha. YouTube irratti hoggaa ilaaltee subscribe godhanii bira kutuu danda'uudha jechuudha. Takkitti kilik godhan sun yeroo takka ammas namni waanuma maala guddaan dhufuuf itti fakkaata. Namoota saniif maalini guddaan dhaqu itti fakkaata. Maalini guddaan hin dhaqu. Ammoo yoo subscribe godhan haaraa dhufaa waan haaraa san walitti qabamee waan guddaa taafee jechuudha. Karaa saniin artii ijoollee afaan Oromoo guddiftuu waan adda addaa godhan kana hundaa'u karaa saniin yoo gara biraatiin dadhaban gargaaruun hedduu murteessaadha. Nuti achumatti wal harkinaa jechuudha uummata keenyaani nagaan rabbi nu haa geessu. Sheeka wanta bira. Wanni bira taniin dhaamanta wallistoota Oromoo wallistoonni Oromoo dhaabeetti hanga arraa xiqqaarraa hanga guddaatti durirraa eegalee hanga arraa qabsoorra jiran afaan kanaa fi aadaa namni asiin eega isaanii jechuun danda'a. Akkana yaadutti laayibirarii Oromoo sirbitoonni Oromoo gartee qabsootti jiranii itti fufaan jaan gartee aadaa teenyaa fi afaan keenya guddisuu tanaa sirbitoota wallistoota Oromootii dhaama. Tabiraa immoo uummata keenyaan gaasilaa hoggii dhufne achitti wal agarree rabbi jedhe tanumaan dhaammaddaa nagatti. Nutis gama keenyaan imalli keessan gara biyyaa akka waliigalaatti konsertii isin biyyatti agarsiiftan akka isiniif milkaa'u isiniif hawwaa. Artistii Tuujii Muddee akkasumas artisti Mohammad Sheekaa Caalaa Yuusufis asitti argamtanii marii bal'aan wajjin gaggeessaniif hedduu galatooma. Egaa daawwattoota keenya mariin nuyi gaggeessaa turre asuma irratti xumurree jirra. Qophii OBN International kabraa waliin hanga walitti deebinutti nagaatti.